ogeessa sammuun guddaa qabaa jireenyaa tolee waan addunyaa barakam nuftanas salsaaziteenyi warri kaanoo warri dursanii dhufan faayidaa biyyi lafaa waggaa 50 tureechu bara 1966 Baraarii walitti dhufe hubataa qalbiin karaa lubbuutti laatu gatii bor qalbiin miidhamtu ta'uun kadhannaa gacheef qorreen bulluguuni biyya kana naa dhufu namni maali akkamitti dhufne jedhee haasa'u siif jiraachuun barbaada jalam eessaa kamee jalam Sintaaroo dhufe ka'ee maal yoo argadde jaalalaa keenya ittiin wal'aanu daandii Nama ajaa'iba. na gammachiisaa saayitee garaa cibsaa. naannoo waggaa bulan immoo bariitis immoo maqaxxalu caakkaa kana keessa akka kana keessa mixii malee wanni biraan situ eh bakka nama bulu achitti qixxaa tolfataniitu nyaatanii bulu. Harree fi saree bichaa dhume malee dhibeedhaan eddoo mammadee maddee Harreen follaatee dhufe. sareen karaatti dhumte bakka. saree soofanii deemu Kaatee dhufte qabarra wajjin hafti akkamitti hafti? Horii oofumti. hin dadhabde ishiin Bakka deemtu katama keessa soggaa baddu ajjeesa. horii sachumaa fidanii dhufan Horiin achumaan fi abba meeqa taatu amma asitti abbaa lammaffaa sadaffaadhaa qabame qaba. akaakayyuu sadaffaa sitti ture jechuun namni. Amma baay'inaan ammas keessa mul'atu kun Gandi kun keenyummaa Oromoo bichaa. Oromoo duwwaa. Tajaajila amma Oromoon as keessa meeqa ta'a? Ganda 14 moo meeqa yaasu? Ganda 13. Ganda 13. Ganda 13 keessa Oromoodha. Liyyuutti immoo as keessa kun Oromoo bichaadha. Nama wassane Mana ganda keenya keessa akka lakkoofsatti mana sadii maafurii. mana torba Amma gadhaloota akka lubbuu baay'inaatti nama 295 addaa deengada sadarkaa jiraatu. Ganda kana keessatti Ganda kana kafaan hin jiru. Kafaan ta'e. kafaa kan ta'e. Kun Oromoodha ganda kana keessatti. Almost gara miliyoona lamaatti hin siqtu kaa? Eegaa hin siqtu. Baay'ee dinqeedha. As waldaan kun waldaa Qaaleewoti. Qaaliyooti. Waldoota meeqa jira biyya kana keessa? Waldaa 50 gawaataa kana keessa aanaa kana keessa Ana kana keessa. waldaa 57 Qaaleewoti duwwaa. Qaaliyooti kan Qaaliyooti duwwaa. Okay, waldoota malee makaanisii mul'oongeeli Qaaleewoti Malee. Magaalaa Kiristoos malee qaaliyooti 57. Mulu hangeen hin jiru. isaan maleedha. Jiru. Waldaan kun iddoo dhaabate waggaa meeqa jechuudha? Kuni bara 19. 84 በ1984 የተቋቋመው ቸርች ማለት ነው። በጣም ድንቅ ነው። Lubbuun umar ጀመረ 73 አካባቢ 73 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተቋቋመው። በዚህ አሁን ትልቅ ቸርች ነው። ያው እንደሚታየው በዚህ አሁን ኮንፈረንስ ሊደረግ ነው። ስንት ቸርቾች ናቸው የሚሰበሰበው እዚህ? ሰባት ቤተ ክርስቲያን እዚህ ወልዶት ቶርባተ ሲተወልጋ አይችላም። ያ ጎፍታ ኢየሱስ ከትብያነ ብስቴ ቢፈም ወንጌለቴ ወተለነ ከቴ ቢፈም ደቼ ፉደ ነመት ከና ዋቀየቱ በረቤላ bara 77 miti namoonni biyya kana kan dhufan bara Yisaaq immoo gara Gibxi deemuudhaaf ka'u bara beelaa ture. Bara Abrahaam beela ture, bara Yisaaq mutti jabaatee seera uumamaa boqonnaa 26 irratti inni gara Gibxi deemaa jiru Waaqayyo biyya Abimelek mooticha Abimelek jedhamu gaafa achi ga'uuti Waaqayyo lafuma kana taa'ee jedheen iddoo kana taa'ee asmattan seebbisa inni eessa deemuuf jira Gibxin bu'uuf jira. Gibxin bu'inna asuma taa'ee sitan seebbisa achumatti Waaqayyo seebbise. Sinis akkatti Waaqayyo sin eebbise jechuudha. Sagalee Waaqayyo dhageessanii iddoo namni sagalee Waaqayyo dhageetti iddoo kana taa'ee sitti hafe malee warri as dhufan jalqabarraa wangeela beeku miti. Wangeela qabataniiti. Hin beekan. Wangeelli akkamitti as dhufeere? Asumatti eegale. Ganaa dhufee
karaa gandi barate Aha. dhufee gara gadaantu kana doomaa hin jedhamu achi keessatti qubate. Ahaa. Namni wangeela baatu. Namni wangeela baatu achitti qubate. Okay, Gindabarat marraa dhufee jechuudha. Gandi barate irraa dhufe. Baratii fi gara deebi'uu Walaayittii isaadhaa dhufe. Akka jiru. Madaataa isaatiiyyuu jira kennamuu jira. Ashi. Eebbifamaa.